bara 2014 maalin dabarsin gaarummaan moo badooman dabarsin. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo barri 2014 gaaris tahee badaas tahu nu bira darbee jira. Egaa barri darbuun homa jiru garuu barri 2014 immoo wanta baay'ees nama baay'ees nu bira fudhatee deeme akkasumas wanta baay'ees nu fidee deeme. Barri 2014 bara itti jijjiirama jireenyaa baay'ee itti arginee fi akkasumas baratti gaddaa fi gadadoo hedduu gaggeessaa turreedha. Gaddaa fi gadadoon nuti bara 2014 keessa gaggeessaa turre kan hedduu nama gaddisiisanii fi akkasumas hedduu nama yaaddessaniidha. Egaa gaddaa fi gadadoon guddaa kana gaggeessaa guyyaa akka halkaniitti halkan immoo akka guyyaatti dabarsuun kenna madaa seenaa bara 2014 nutti tahee hafe. Keessattuu yeroo dhihoo kana asitti bara 2014 akka sabaatti tahee akka nama dhuunfaa tokkotti gadda yoomillee na keessaa hin baane tokko na keessatti dhiisee deeme. Innis du'a nama qaxalee cimaa fi xiiqiin socho'u goota Ustaaz Kamaal Hebboo qaxalee ilma sabaa kan akka biiftutti osoo bahaa jiru kufeedha. Ustaaz Kamaal Hebboo abbaa isaa Hebboo Irbaayyee fi haadha isaa Shuuqoo Haji Ahmad irraa bara 1984 kutaa Oromiyaa godina Baaleetti dhalate. Biyya seenaa qabduu qabna feenaan kottu nu daawwadhu haranna bulluqiin jiraa dhufnaan achi na gaafadhu. Biyya seenaa qabduu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dalloo mannaan jiraa dhufu feenaan achi na gaafadhu. Hayyuu seenaas baay'ee qabna feenaan kottu irra baaradhu karaa qofaa si rakkisaa dhufuuf xayyaara yaabbadhu. Biyya seenaa qabduu qabna feenaan kottu nu daawwadhu baalee roobeen jiraa dhufu feenaan. Ustaaz Kamaal Hebboo dhalatee hanga jireenya isaa gabaabduu keessattis barumsa amantaa fi barumsa idilees barate. Akkasumas Ustaaz Kamaal Hebboo uumamaan nama dandeettii kennaa addaa qabu yoo ta'u dandeettii isaatis tan akkaan namatti toltuudha. Kennaa Rabbiin uumamaan Ustaaz Kamaal Hebbootiif kenne keessaa inni jalqabaa walaloo barreessuu fi galleessuudha. Akkasumas nama geerarsa akkaan danda'uudha. Egaa Ustaaz Kamaal jireenya isaa gabaabduu keessatti walaloo bifa nashiidatiin yeedalleessuudhaan yeroo gabaabduu keessattis nama beekamtii fi jaalala guddaa uummata biratti argateedha. Ustaaz Kamaal Hebboo nama sagalee isaa filannoo malee qalbii nama booji'uun onnee namaa seentudha. Akkasumas Ustaaz Kamaal Hebboo nama geerarsaan onnee jibbiisan guutamtee raasuun gara jaalalaatti deebisuudha. Darraan galaana daakee je'ee qaxxaamuree gaararraan keessummaan dhufaan jedha naqee baltooree har'aa. Warri Eeshiyaa jirtan na fudhadhaa bahararraa karaa miilaanii malee gaheera basaasurraa. Warri Awurooppaa jirtan na fudhaa Liibiyaarraa galaana diimaa cehee dhaabbata aragamarraan. Biyya meeqa qaxxaamurree Afrikaa kibbaas irraa bakki nun jirre eessa ardiilee torban irraa qaamaan gargar baanullee yaadaan walumaan jirra waca simbiraa dhagaye. Egaa Ustaaz Kamaal Hebboo osoo sagalee isaa bareedduu tanaan haala gaariin hawaasa musliimaa gorsaa jiruu roorroon gama sababummaatiin itti hammaannaan xiiqii keessa galuun sagalee isaa bareedduu fi geerarsa isaa saniin gara qabsoo sababummaattis seene. Qabsoo kanatti seenee osoo baay'ee hin turin
bilisummaan ilmoo miti kasiree irratti namatti dhuftuuf jechuun yoo jiraanne wal agarra obboroo bilisummaa yoo duunes ajanuma jechuun gootni xiiqiin socho'u kun bosona seene. Dhagaagonni umrii hin dheeratu seenaa dheerata akkuma jedhamu san waxabajjii 11 bara 2014 oduun belbeltuun gurra namaaf hin tolle takka dhagahamte. Oduun sunis gootichi qaxalee ilma sabaa Ustaaz Kamaal Heebboo du'e kan jettuudha. Oduun kun namoota baay'eef dhugaa itti fakkaachuu diddus gara boodarra deemtee dhugaa taatee argamte. Egaa ilmi namaa kamiyyuu du'arraa hin oolu. Ustaaz Kamaal Heebboo immoo siidaa jaalalaa fi kabajaa onnee ummata isaa keessatti dhaabbatee deeme. Egaa Ustaaz Kamaal Heebboo wanti nu gochuu dandeenyu amma booda du'aa isaa kadhachuudha. Ustaaz Kamaal Heebboo qabriin tantee caffee jaannataa siif haa taatu. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota waa'een Ustaaz Kamaal Heebboo wanta haganatti haasahamee dhumuu miti. Seenaa isaa guutuu gaafa biraa isiniif qabadhee dhufa. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo barri jijjiiramuun waan hedduu nama yaadachiisa ka jedhu san anis nama qaalii osoo an bakka guddaan gaha jedhee eegu nu biraa tare kana yaadachuu qofa osoo hin taane waan isaatis dubbachuuf dirqame. Dokumantarii yaadannoo bara 2014f isiniif qopheesse asuma irratti xumurama. Dokumantarii kana qopheessuun kan isiniif dhiheesse Aadam Abdullatiif jedhama. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagahaan tura. Cabsa